hangafoota oduu. Fulbaana 7 fi 9 bara 2014 waaqeffannaa waldaa ifa fayyinaa addunyaa magaalaa Bishooftuu keessatti taasifameen lubbuun 80 gooftaa Yesuusitti amanan. Shamarreen waggaa 23 fi dhibee duudummaa gurraan rakkattu fayyina battalaa argatte. Gamtaan Afrikaa duula haasaa jibbiinsaa ittisuuf kaayyeffate ifoomse. Lallabaa Wangeelaa ilmi Biilii Giraam Firaankiiliin labsii Wangeela nagaa magaalota Ameerikaa garaagaraatti labsuuf akka ta'e ibsame. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya amma oduu TV ifa fayyinaarraa oduu ifaa isiniif dhiyeessina oduu waliin ani Birmaduu Shumaa. Waaqeffannaa guyyaa gaafa fulbaana 11 bara 2014 waldaa ifa fayyinaa addunyaa damee Finfinnee keessatti taasifameen shamarreen waggaa 23 fi dhibee duudummaa gurraan rakkattu kadhata namni Waaqayyoo ergamaa Geetaawwan Immiruu taasisaniin fayyina battalaa argatteetti. Sagantaa kana irrattis namni Waaqayyoo mata duree humna maqaa Yesuus keessa humnatu jira jedhuun hojii ergamootaa boqonnaa 3 lakkoofsa 13 hanga 14 bu'uura godhachuun barsiisaniiru. Bal'inni oduu kana gattaanatti isiniif dhiyaata. Humna kanas beektonni addunyaa kanarra jiran qoratanii bira ga'uu hin dandeenye. Humni kun humna gararraati. Humna kana beekuu yookiin hubachuu kan danda'us namoota amantii qofaadha jechuunis barsiisaniiru. Bu'uuruma kanaan humni maqaa Yesuus Kiristoos keessa jiru kun dhukkubsataa fayyisuu, du'aa kaasuu fi hafuurota hamoota baasuu akka danda'u hafuurri qulqulluu karaa isaanii barsiisaa tureera. Addumaan immoo namni Waaqayyoo humna maqaa Yesuus keessa jiru kanaan guutamanii ayyaana Waaqayyoo isaanirra kaa'een namoota dhibee garaagaraa rakkatan hedduuf kadhachuun fayyina isaanii kan mirkaneeffatanis danuudha. Keessumattuu shamarreen waggaa 23 fi dhibee duudummaa gurraan rakkattu maatii ishee wajjinis ta'e namoota biroo waliin walii galuuf kan rakkattu kadhata namni Waaqayyoo ergamaa Geetaawwan Immiruu taasisaniin fayyina battalaa argatteetti. Walumaa galatti namoonni hedduun waaqeffannaa iddoo kanatti ta'uu karaa garaagaraa arganii dhufuun dhibee foonii fi hafuuraatti bilisa ba'aniiru. Sagantaa fayyinaa kan waldaa ifa fayyinaa addunyaa magaalaa Bishooftuu fulbaana 7 bara 2014 irratti taasifameen namoonni hedduun hidhaa seexanaa fi dhibee garaagaraa irraa bilisa ba'aniiru. Dabalataanis lubbuun 40 mootummaa dukkanaa jalaa gara mootummaa ifaatti darbaniiru. Bal'ina oduu kana taammanii daggoo akka ta'anitti dhiyeessa. Sagantaa fayyinaa waldaa ifa fayyinaa addunyaa kan magaalaa Bishooftuu fulbaana 7 bara 2014 namoonni iddoo garaagaraarraa dhufuun irratti hirmaataniiru. Humna fayyisuu Waaqayyoo mul'ateenis namoonni baay'een hidhaa seexanaaf dhukkuba garaagaraarraa bilisa bahaniiru. Faarfannaadhaan waaqeffachiisuun kan eegale sagantaan fayyinaa guyyaa jimaataa kanaan dura kadhannaa namni Waaqayyoo ergamaa Geetaawwan Immiruu yeroo garaagaraatti taasisaniin fayyina isaanii kan mirkaneeffatan dhugaa ba'umsa isaanii TV fayyinaaf kennan. Namoonni dhugaa ba'umsa kennanis kaan dibata eebbaa waldaa ifa fayyinaatti fayyadamuun kaan immoo kadhata gastaawusii fi kadhata namni Waaqayyoo ergamaa Geetaawwan sagantaa fayyinaa waldaa keessatti taasisaniin akka fayyanis mirkaneessaniiru. Mata duree waaqeffannaa dhugaa jedhuun Wangeela Yohaannis 4 lakkoofsa 19 hanga 24 irratti hundaa'uun lallaba gaafasii kan jalqaban yoo ta'u waaqeffannaa dhugaan akkam akka ta'es gadi fageenyaan hiikuun ibsaniiru. Wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Yohaannis kan barreesse boqonnaa 4 lakkoofsa 19 fi 20 akkas jedha. Kana irratti dubartittiin akka ati raajii taate nan arga yaa gooftaa. Abboonni keenya gaara kana gubbaatti in sagadu. Isin warri Yihuudootaa immoo lafti itti Waaqayyoof sagadan sagaduun ta'u Yerusaalem keessa jira jettu. Ittiin jette. Iddoo kanatti waaqeffannaa dhugaa kan jedhu walii wajjiniin ilaalla. Lallaba boodas namootaaf kadhachuu kan jalqaban namni Waaqayyoo ergamaa Geetaawwan hafuura beekumsaan dhoksaa mul'isaniiru. Sagalee raajiinis namoota jajjabeessaniiru. Namoonni dhibee garaagaraa qaban baay'eenis kadhata isaan taasisaniin bilisa kan ba'an yoo ta'u namoonni deemuu hin dandeenye qabaadhaan dhufan fayyina battalaa argachuun ol ka'anii adeemaniiru. Oliif gadi fiiguunis Waaqayyoon galateeffachuu danda'aniiru. Namoonni hafuura hamaan dhiphatan baay'eenis sagantaa kanarratti hiikamsa argataniiru. Keessumattuu dubartii dhiigni ishee ji'a 11f ishee dhangala'aa ture namni Waaqayyoo kadhatanii fi fayyina battalaa argachuun dhukkuba ishee irraa bilisa bahuun wayituma sana fayyina ishee mirkaneeffachuun dhugaa ba'umsa kennuu dandeesseetti. Dhiigni ishee dhangala'uu dide jedhan tole ji'a 11f al takkaama addaan citee hin beeku. Tole yooma xiqqaatillee hin coccobaa kanaafi wanta dubartoonni fayyadaman ture. Tole amma gaafa dhaqee ilaalu homtuu hin jiru nan dhabe fumarraan dhabe hin jiruun dhaabatee jetteen. Eessa jira ililleen? Yaadinaan! Hallelujah!
harka keessa ol qabaa raasaa. Sagantaa fayyinaa kan guyyaa jimaataa fulbaana 7 bara 2014 qofaa irratti namoonni 40 mootummaa dukkanaa jalaa bahuun gara mootummaa waaqayyootti dabalamuu isaanii ifatti waadaa galuun mirkaneessaniiru. Waaqeffannaa waldaa IFAA addunyaa magaalaa Bishooftuu fulbaana 9 bara 2014 taasifameenis namoonni hedduun dhibee garaagaraa fi hidhaa seexanaa irraa bilisa ba'aniiru. Guyyaa kanas lubbuun 40 mootummaa dukkanaa jalaa gara mootummaa ifaatti darbaniiru. Bal'ina oduu kanaa Tigistisuyyuu akka taanutti dhiyeessiti. Sagantaa waldaa IFAA addunyaa magaalaa Bishooftuu fulbaana 9 bara 2014 taasifameen kadhannaa fi waaqeffannaan kan saaqame yommuu ta'u namni waaqayyoo hojjetaa wangeelaa ta'eeraan mata duree waaqayyoo diduun rakkoo hin fidu gadi fageenyaan kan barsiisan yommuu ta'u waaqayyoo addunyaa kanaaf eebba godhee kan nuuf kaase namni waaqayyoo ergamaa Geetaawun Muruu hafuura waaqayyoon gaggeeffamuun namoota dhukkubsataniif kadhataniiru. Namoonni hedduun hafuura raajiinis jajjabeeffamaniiru. Sagantaa guyyaa kanatti abbuseeraa irraa kan dhufte luktishee paaralaayizii kan ta'ee fi nama lamaan baattamtee kan dhufte kadhata nama waaqayyoon fayyina battalaa argattee burraaquun waaqayyoon galateeffatteetti. Akkasumas gurri isaa lamaan kan hin dhageenye yookiin kan duude akkuma galma waaqeffannaa waldaa IFAA seeniin gurri koo baname jechuun dhugaa ba'eera. Kana malees dargaggoon uleen hirkachaa kan deemu kadhata nama waaqayyoon fayyee fiiguu danda'eera. Haaluma kanaan fayyisuu fi harki waaqayyoo mul'achuun namoonni hedduun hidhaa seexanaarraa bilisa ba'aniiru. Akkuma kanatti warri waaqarraa qajeeltotaa 99 warra yaada garaa isaanii geeddarachuun isaan hin barbaachifne irra caalaa cubbamaan yaada garaasaa geeddaratee gara waaqayyootti deebi'u tokkotti akka gammadan isinittan hima. Wangeela Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 7 akkuma jedhamee caafameen sagantaa guyyaa kanatti lubbuun yookiin namoonni 40 mootummaa dukkanaa jalaa ba'uun mootummaa waaqayyootti dabalamaniiru. Godina Shawaa Ba'aa magaalaa Boosatirraa kan dhufte manni yaalaa kaleenkee tokko ba'u malee jiraachuu hin dandeessu kan ittiin jedhame kadhata gastaa'ositti namni waaqayyoo ergamaa Geetaawun Muruu taasisaniifiin bilisa baatee dhuga baatii ishee TV IFAA'naaf laatteetti. Bal'ina oduu kana beekumaa biraanii akka taanutti dhiyeessa. Haannaa Naga'oo kan jedhamtu Shawaa Bahaa Boosatirraa kan dhufte bara 2010 hanga 2013tti dhukkuba kaleen baay'ee dhukkubsachaa turuu ishee dubbatti. Gaafan mana yaalaa deemu kaleen kee bishaan guduunfee jira kalee tokko baaftee tokkoon jiraatta malee carraan jiraachuu kee xiqqoodha naan jechuun natti dubbatan. Mana yaalaa hedduu deemee furmaata barbaadeen dhabee mana xinqolaa yookaan waa beekas furmaata barbaachaaf bakka lama yeroo lama maatiin koo nageessuun ittumaa natti cimee dhiisanii manatti na deebisanii. Bara 2013 osoo man qoricha fudhuu natti hammaatee ammas fayyuu hin dandeenye. Isa dhumaaf gara bakka kadhata dhuunfaa waldaa IFAA gaafan dhufu namni waaqayyoo ergamaa Geetoon dhufanii ati bilisa naan jedhanii naaf kadhatanii bahan. Osoo daqiiqaa 5 hin turin na beelessuu jalqabe ani amanuu hin dandeenye. Obboleessa koo na fidee dhufeen nan beel'ee gaafan jedhuun rifatee cinuma sana mana nyaataa jiru seennee nyaata ajajee nan nyaadhe. Ji'a 2 oliif nyaata nyaadhee kanan hin beekne ammas gaafa bakka ciisicha keenyaatti deebinu ammas nan beel'ee akkan fayye nan mirkaneeffadhe. Erga gaafa sanaati na dhukkubee hin beeku isan ciisee hin beeknes nan rafee nyaatas akkan barbaadetti nyaadhe kaleen koo ba'uunis ni hafe anis bilisan bahee maatiin koollee musliima turan Yesuus fayyisaa ta'uusaa baranii dhaqii dhuga baatii kee kenni jechuun anis kana bu'uureffachuun fayyina waaqayyo naaf godhe kana TV IFAA'naatti akkan dubbadhuuf waaqayyo yeroo naaf kenne jechuun dhuga baatii ishee TV IFAA'naaf laatteetti. Iddoo kanaan dhufee gastaawus jechuudha. Gaafan gara gastaawus dhufu gastaawusii gaafa seennee dibanni nuuf kennamee seennee kadhata jalqabnee xiqqoo turre gaafa namni waaqayyo Geetaawun gaafa dhufu nagaan isiniif ta'eera jedheen seenee gaafa inni seenu naaf kadhatee bilisa naan jedhe. Jiraataa magaalaa Finfinnee kan ta'e dhibee asmiin waggaa 2 rakkachaa kan ture dibata waldaa IFAA addunyaa dibachuun fayyina isa qaqqabeef dhuga baatii isaa TV IFAA'naaf kenneera. Bal'ina oduu kana Tigistisuyyuu akka taanutti dhiyeessa. Obbo Shallama Jooteen jiraataa magaalaa Finfinnee yommuu ta'an waggaa 2 dhukkuba asmaan rakkachaa turan. Sababa dhukkuba kanaan halkan hirriban qaban guyyaa deemuu hin danda'an. Isaan ukkaama torbee 2 limmoo waraanamu. Kana malees hafuura baafachuu waan rakkataniif oksijiin ishee afaaniin afuufamtu guyyaatti si'a 5 ol ni fayyadamu. Mana yaalaas deemanis gonkumaa fayyuu akka hin dandeenye itti himan.
waggaa lamaaf liimmoo fi oksijiinii sanaan jiraachaa turan. Gaafa waaqayyo na fayyisu jedhu obbo Shallaman konkolaachisaa waan ta'eef nama fidee gara waldaa ifa fayyinaa addunyaan dhufe. Namni fidee sun dibata bitee natti kenne. Dibata san nan dhuge. Waggaa lamaaf hirriba gaarii kan hin rafne rafeen bule. Erga guyyaa sanaa nan fayye jechuun dhugaa bayaniiru. Dhugabaatiin isaanii ni lammaffaan hojii ni hojjetu milkaa'insa hin qaban ture. Kanaafuu hojiin isaanii akka eebbifamuuf gara kadhata dhuunfaa yookiin gastaawusii dhufan. Namni waaqayyo ergamaa Geetaawun Muruu kadhatanii fi ati bilisa balballi haaraan sitti banameera naan jedhan. Torbee lama songuutiin Finfinneetti hojiin naaf baname. Galii dur ji'aan argadhu guyyaatti argachaa jira jechuun dhugabaatii isaanii TV Fafayinaaf kennaniiru. Maqaan koo Shallamaa Jooteen jedhama magaalaa Finfinneerra. Dhibee asmiin dhukkubsadhaayyuu dhibee asmii kana waggaa lama dirasii waggaa lama guutuu halkan hin rafu guyyaa deemuu hin danda'u torbee lamaan kun as gubbaarra waraannadha marfee jechaan. Oksijiinii wanti takka immoo hin jirti ishii immoo aannan akkanatti tuutu. Naaf kennamtee ishii guyyaatti ooshan hojaan yookaan hafuura deeffachuu dadhabe fudhadha. Akkaataa sanaan waggaa lama dabarsa. Oduu waldaa kiristaanaa keessaa yommuu baanu immoo daandiin kaffaltii Mojoo Maqii baatu kiiloomeetira 92 dheeratu hojii eegaleera. Daandichi qaama daandii saffisaa hawaasaa ta'us ibsameera. Sirna eebbichaa irratti daayirektarri abbaa taayitaa daandiiwwan Itoophiyaa Injiinar Rabtaamuu Taganyii fi Ministeerri Deeggarsa Ministeera Geejibaa obbo Kaasaawun Gonfee argamanii eebbisiisuun tajaajilaaf banaa taasisaniiru. Daandichi baasii birrii biiliyoona 6.3 ijaaramus ibsameera. Gamtaan Afrikaa duula haasaa jibbiinsaa ittisuuf kaayyeeffate ifoomseera. Gamtichi mata duree haasaa jibbiinsaaf bakka hin qabnu jedhuun duulicha ifoomseera. Haaluma kanaan dhimmoota nageenyaa fi tasgabbii Afrikaa bahaa dhaabbata mootummaa gamtoomanii fi namoomaa waliin ta'uun guyyaa nageenyaa Taanzaaniyaatti kabajameera. Wayita kanattis gamtichi ambaasaadarroota nageenyaa dargaggootaan durfamu duula mata duree haasaa jibbiinsaaf bakka hin qabnu jedhu ifatti eegalchiiseera. Duulli kun namoota dhuunfaan fuula miidiyaalee hawaasaa irratti dhiibbaa uumaniin kan durfamu yoo ta'u, ajandoota adda addaa marii jibbiinsaa irraa bilisa ta'e hawaasa keessatti cimsuuf kan kaayyeeffatedha jedhameera. Maddi FBC Afaan Oromoo. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun keenya akkuma itti fufetti jira. Amma immoo gara oduu biyya alaatti isin dabarsina. Chaayinaan faalama jijjiirama qabeenya qilleensaan dhufu hir'isuuf piroojeektii dhagaa cileef maallaqa ramadduu dhaabuu ishee ibsite. Bal'ina oduu kana beekuma Abiraanii akka ta'anitti dhiyeessa. Chaayinaan faalama jijjiirama qabeenya qilleensaan dhufu hir'isuuf deeggarsa maallaqaa piroojeektiiwwan dhagaa cileef taasiftu dhaabuuf ta'uu beeksifte. Chaayinaan Baanglaadeshii fi Indooneeziyaa dabalatee biyyoota guddinarra jiran keessatti piroojeektiiwwan dhagaa cilee maallaqaan deeggaraa turuu ishee pirezidaantiin biyyattii Xi Jinping ibsaniiru. Chaayinaan gadi lakkifama kaarboonii ilaalchisee waliigaltee jijjiirama qabeenya qilleensaa Paaris kan deeggartu ta'uu pirezidaantichi ibsaniiru. Rakkoo jijjiirama qabeenya qilleensaa addunyaa mudachaa jiru hubannaa keessa galchuun biyyattiin deeggarsa maallaqaa kana akka dhabdu himameera. Murtoon kun piroojeektiin misooma magariisaa biyyoonni guddinarra jiran eegalan kan deeggaru ta'uu pirezidaantiin Chaayinaa itti dabaluun ibsaniiru. Maddi oduu kana Aljazeera. Lallabaa wangeelaa ilmi Biilii Giraam Firaanklin labsii wangeelaa nagaa magaalota Ameerikaa garaagaraatti labsuuf akka ta'e ibse. Labsiin kun mata duree abdii labsuu jedhuun daandii irratti ba'uun namoota hundatti waaqayyo si jaallata jechuunis ibsaniiru. Bal'ina oduu kana Taammanii Dagguu qindeesse. Lallabaan wangeelaa ilmi Biilii Giraam guyyaa 14f diree irratti bahuun wangeela lallabuu akka jalqaban gabaasame. Kaayyoon lallaba diree irratti taasisan kunis namootaaf oduu gammachiisaa sagalee waaqayyoo lallabuuf akka ta'es ibsame. Duula wangeela lallabuun gareen magaalota garaagaraa keessatti taasisanis magaalota Ameerikaa garaagaraatti kan taasisan yoo ta'u ilmi isaanii Wiilii Giraam duula kanaaf haala akka qindeessus beekameera. Hojii wangeela lallabuu abbaasaarraa kan fuudhe Firaanklin dhaabbata wangeela babal'isuu Biilii Giraam Evangelist Associate jedhu kan abbaasaatiin hundaa'ee hoogganaa jira. Sagantaa duula wangeela lallabuu kanarrattis Firaanklin mata duree waaqayyo si jaalataa fuula isaas irraan deebisne jedhu lallabuun namoota jajjabeessaniiru. Imala duula wangeela labsuu magaalota
magaalota 8 keessatti adeemsa kiiloomeetira 2500 ol adeemuun taasisamaa jiru kanarrattis Franklin irra deddeebi'uun ani as kanan dhufe sagalee misraachuu isinitti himuu fi innis Waaqayyo ammas akka isin jaallatu isinii mirkaneessuu fi jedhaniiru. Imala duula wangeela labsuu magaalota 8 keessatti adeemsa kiiloomeetira 2500 ol adeemuun taasisan kanarratti Franklin irra deddeebi'uun an as kanan dhufe sagalee misraachuu isinitti himuu fi innis Waaqayyo akka isin jaallatu isinii mirkaneessuu fi jedhaniiru. Lallaba isaanii kanaanis namoonni dhibbaan lakkaa'amni Yesuusitti amanuu isaanii gareen achitti argamuun gareen immoo ergaa gabaabaatiin mirkaneessaniiru. Hirmaattonni sagantaa kanaa yaada kennaniin namni waa'ee jaalala Kiristoos hubate waa'ee isaa dubbachuu dhiisuu hin danda'u jaalala Kiristoos kanaan jireenyatti gallaa jechuun gammachuu qaban ibsaniiru. Gabaasa CBN irraa qindaa'e. Oduu xumuruun dura hangafoota oduu irra deebi'uun si yaadachiisa. Fulbaana 7 fi 9 bara 2014 waaqeffannaa waldaa ifa fayyinaa addunyaa magaalaa Bishooftuu keessatti taasifameen lubbuun 80 gooftaa Yesuusitti amanan. Shamarreen waggaa 23f dhibee duudummaa gurraan rakkattu fayyina battalaa argatte. Gamtaan Afrikaa duula haasaa jibbiinsaa ittisuuf kaayyeeffate ifoomse. Lallabaa wangeelaa ilmi Biilii Giraam Firaanklin labsii wangeela nagaa magaalota Ameerikaa garaagaraatti labsuuf akka ta'e ibsame. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu nuti hanga ammaatti qindeeffanne kanneen turanii kan isin faana ture ani Birmaduu Shumaatii torbee oduu biraan hanga walitti deebinutti qophiilee keenya afaan waliin turtii gaarii.